Akkuma Oromoon gadaa shaniin marmaaru horteen Karrayyuus gadaa shan jalatti gurmaa'uudhaan yeroo isaa eeganii waggaa 8 baallii dabarsu. Roobalee tokko, dirmajii 2, meelbaa 3, michillee 4, halchiisoo yookiin duuloo 5. Haaluma kanaan tuunni gadaa michillee waggoota 6 darbanii baallii yookaan gadaa harkaa qabu tuuta waggaa 2 booda baallii fudhatu goobsuudhaaf yookaan immoo aangoodhaaf gahoomsuudhaaf sirna buttaa qaluu qopheessuuf sochii jalqabeera. Akka warra gadatti yookaan immoo akka tuuta gadaa michilleetti jalqaba mariidhaan eegalu. So waa'ee godaansaa kanan eegalu. Mariin eegalu erga marii eegalaniin booda al 2 al 3 mari'atu warri gadaa michillee kun. Erga mari'ataniin booda galma meeqatu godaanaa akka jiran murteeffatu. Murtee kana gaafa mari'atanii ofii waan xumurattuu qaban xumurataniin booda kora biyyaa yaammatu. Biyya jechuun biyyi guutuun itti hirmaataa jechuudha. Kanaaf biyyi erga hirmaateen booda guyyaa godaannaa san murteeffatanii biyyi guyyaa kana isin godaasimnaa guyyaa kana godaantanii jedhanii geejjiba waan qaban waan qopheessuufii qaban hundumaa qopheessanii fi ofiitii sirni buttaa qaluudhaan irreessa kennuudhaaf qophaa'u kun immoo akkamiin ibsama jechuudhaan keessa beekeyyii gaafanneerra. Shanan gadaadha hundi waggaa jaaffaa isaan irratti sirna dhaabbataan gaggeeffamudha. Butta qalaan isatu tuuta gadaa michilleedha. Waggaa jaaffaa isaanirra waan ga'aniif araddaa jilaa sirna kana qubatu irratti aadaa sirna gadaadha walirraa baru. Michilleen erga aangoo fudhatee meelbarraa erga aangoo fudhatee waggaa 6 lakkoofsisee jira amma waggaa 6ffaa keessa jira. Michilleen erga meelbarraa aangoo fudhatee jechuudha. Kanaaf michilleen kun meelbarraa aangoo fudhatee waggaa 6ffaa isaatti sirna buttaa qalaa kana geggeesse. Tuunni gadaa michillee wayita irreessa kennu warri marsaa ittaanu baallii fudhatu halchiisni yookaan duuloon miseensa isaa sakatta'uudhaan qoratee akka of qopheessuun malee aangoo guutuu fudhatee akka waa murteessuu hin eeyyamamus jedhan. Miseensonni irreessa kennuuf qophii jalqaban dubbisne. Goobaa jechuun jibicha reefu lafaa ka'ee goobuudhaaf dhufe. Ka takkaa korma cimaan ta'in, korma baawarraan ta'in, ka amma gadaa michillee kanarraa aangoo fudhatuudhaaf jibicha amma lafaa ka'ee goobuudhaaf deemuu jechuudha goobaa jechuun. Maqaan goobadhaa kanaaf itti bahe. Korman taane gaafa gadaa waggaa 8 fudhate booda korma ta'a. Goobaa inni kennaaf goobaa guddadhaa inni gadas amma ta'a baradhaadha warsaakalchiisaa inni kennaaf. Cidha tarree daandoo kadhumaa ka waggaa 8ffaa san kennuu dura qaamni aangoo fudhatu yookaan immoo warri gaafsan gadaa fudhata sun akka itti qophaa'aniif dursee maal godhaa irreessa kennaaf. Aangoo guutuun kennu irreessa kennaaf of kaltii kennaaf. Goobaa jechuun aangoo guutuu odoon ta'in aangoo guutuu sirni gadaa qaburra haga tokko kennaniif jechuudha. Isaan kun sirni goobadhaa kun yoo heeyyamamuuf waa takka bichaa mirgatti qabu. Goobaan marree jedhanii bakka ciin adda addaa sirni adda addaa jirutti goobaa jedhanii taphatuu hin danda'an. Dooromanii bokkuun magarsina waan taateef doorechuu hin danda'an. Doorii jedhanii taphatu. Safuu fi aadaa isaanii eeggatanii. Lammaffaadhaa malkaa ba'uu, tulluu ba'uu, lallabuu hin danda'an. Sadaffaani wanti goobaan kun barbaachiseef sirna gadaa oggaa guutuu, aangoo guutuu oggaa 8tti, oggaa 2 booda fudhatasaniif tuutti gadaa halchiisaa kun gadaan nutti geesse akka of qopheessu taasisa, akka of yaaddatu taasisa. Gaarummaan sirna kanaas tuunni waggaa 2 booda aangoo fudhatu jila fuuldura jiru irratti hirmaachuudhaan haala mijeessa warra baallii of harkaa qabuufis karaaba yookaan immoo daandii gaalli meeshaa fe'uu fi jilli godaansaa irra qajeelu mijeessuu fi haala jiru tolchuudhaan hubannoo fi beekumsa fuulduraaf isaan gargaaru qooddachuudhaaf qophaa'uu jedhan. Godaansaaf gaafa qophaa'an geejjiba qopheeffatu karaan warra gadaa halchiisaa yookaan immoo duulotiin karaan qulqullaa'aa. Ergas immoo guyyaa godaansaa san beellamatanii dhaqanii bakka san qubatu. Aadaa fi safuu isaanii eeganii wantoota walii ajajamantu jira. Wantoota walii kabajantu jira. Amma warri goobaa fudhatu kun guyyaa jala bultirraa kaasee karaa maxaru karaa isaan godaana adda baafatanii. Oggaachi dhaqanoo nu qubsiisu. Oggaachi dhaqanoo dallaa jaaru, galma jaaru, qeessan hundaan qulqulleessan warri goobaa fudhatu kun. Halchiifni kun jechuudha. Gahee isaaniiti kun. Karaa bicha sanillee kan qabatee deemuun isaani. Horii warra bukkullee ulfinallee kan oofu isaan abbootii wajji waan hundaa keessatti akkaataa aadichi qabuun cinaa dhaabbatanii deeggarsa warra obbolummaadhaan wal cinaa walii tumsuudhaasa mul'isan jechuudha.